Hayyee daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo akkam nagaa fayyaa jirtu haala yeroo ajjecha Hacaaluu hokkara sanii walitti qabatee ka'ee hidhamuu hooggantoota Oromoo irra haasa'uu deemna qoqqooda facaasaa waliin gayaa ana wajjin Sa'ad Ismail Yusuf Jarman irraa Caffee Raamis Ali ni Ameerikaa Nebraska waliin jira sadii taanee haasofna waan hedduutu deemutu jira mee warri dhuftanii qoqqooda waliin gaggaya Caffee xiqqoo daqiiqaa shanan takka daqiiqaa lamaan takka eegnuti. Okay. Daqiiqaa lamaan tokko eegnee achiin booda haasawatti dabarraa wanni hundi gubbaa takka dabaraa jiru laalutu jira. Okay. Mee laalatilleen Facebook hin gubbaan jira. Facebook kiyya deemee wanti rakkaasuu qaba. Private amma Facebook ali jala jiru. Private irra public godhuu qaba. Godhe. Anis godheera. Kabiro jala jiru. Okay, dabaraa jira. Okay. Edit privacy public jennee jirra taate armatti namni akka gaarii seenuu jalqaba. Okay. Sagalee isaa si cufaa. Akkasii. Caffee si jala jira. Peji ke jala peji ani jala jira. Ni jira. Okay, Caffee jala seenaa. Hayyee baga nagaan dhuftanii akkam jirtan nagaa fayyaadha mareessaan keenya Khadiiroo Elemooti anaa fi Sa'aad Jarman irraa haala irratti mari'achuudhaaf deemna. Khadiiroo harkaa waa darbu jira kanaaf itti dabre fayyaadha. Sayaga sagan wasi sirreeffadhu. Hayyee harka fuunee irra deebi'ee daawwattoonni keenya hordoftoonni keenya yeroo nama keessa kun yeroo kan badaadhaati haala hamaa yeroo hundaa'u isaa 24 wal mari'achuu qabnu waa walii odeessuu qabnu waan haaraa wal dhageessuu qabnu keessirraa asirratti irraan tanaa wanti irratti dubbachuudhaaf deemnu wanti irratti xiyyeeffachuudhaaf deemnu olola mootummaan Itoophiyaadhaa ajjecha Hacaaluutii wajjin wal qabatee irraan tanaa ofaadhaa jirtu irratti gabbuunee keessa dubbachuudhaaf deemna. Hayyoota keenya Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa warreen manidhaa shiroo hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa hundaa'uu carraan isaanii katti aanu maali? Mootummaan Abiy maal godhuudhaaf waan jiru keessa gabbuunee dubbannaa. Irra deebinee maasii torbaan dabre kana Oromiyaa godina adda addaa keessatti dabballoonni naadhaa qeeroo ajjechaadhaa hidhaadhaa turanii sanbiraas dabranii uummata Oromoodhaa dirqiidhaan walitti qabanii du'a ajjechaatii Hacaaluutii wal qabatee hooggantoonni Jawaar Mohaammadii fi warra Baqqalaa Garbaa adda bilisummaa Oromoodhaa murtiif haanuu dhiyaatanii haanuu ajjeefamanii ja'aatii iyyaajaniiti biyya keessa jeequmsa kanaa jira. Yeroo asitti dhufnee isin hojii haasa'uudhaaf deemnu Oromiyaa guutuu keessaa odeessa walitti qabatee qabnu biraan gahuudhaaf deemna. San gubbaadhaan uummanni Oromoodhaa maal godhuu qaba? Haga hogganoonni keenya irra abdiin guddoon Oromoon qabdu manidhaa jirti. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo guutuu manidhaa jiranii hoogganaan qeeroodhaa ijji qeeroodhaa Jawaar Mohaammed manidhaa jira. Hooggantoonni kaafaa'oodhaa olaanoo manidhaa jiranii Oromoodhaaf waan jirutti marii bal'aa keessa gabbuunee mari'achuudhaaf deemna. Khadiiroo si gabaa. Ayyee ani qophaa'ee itti seenutu jira daawwattoonni keenya namni armatti argaman hunduu isaanuu galatoomaa jechuun barbaannaa qoqqooda faffacaasaa waliin gaya ana wajjin Sa'aadii biyya Jarman irraa Caffee Raamis ka sagantaa dura beeksisaa jiru Nebraska Ameerikaa irraa waliin dhiyaannee jirra mata dureen irratti haasa'uu deemnu ajjeefamuu Hacaaluu wal qabatee Oromiyaa keessatti beekumsa hedduutu ka'ee beekumsi kun nama hedduu lubbuu isaa galaafatee lubbuu isaa galaafachuu hundaan hooggantoonni siyaasaa Oromoo hedduun hidhamanii jiranii ganama kana gabaasa akka malee nama aarsuu dandayu ka hiika hin qabne mootummaan Itoophiyaa ajjecha Hacaalullee kaayoo siyaasatiif oolfachuu fi olola guddaa Oromoo gubbaattuu banee jira. Gabaasa haati alangaa Itoophiyaa adde Adaanech Abeebee dhiyeessiteeni warra Hacaaluu Hundeessaa ijjees jedhamanii shakkaman nam sadii maqaa himanii jiranii kanaan duratti nam 14 hiinee 13 11 dhiira sadii ka gadafan dubartii jedhanii warri gadafe 11 eenyu kana gammanutti himne garuu nam sadaan kan kashin nutti himte Hacaaluu Hundeessaa ijjeesuu keessatti maqaa nam sadii nutti himte
Hacaaluu Hundeessaa ka ijjeese Xilahuun Yaamii nam jedhamuu fi is wajjin ka ture ammoo Abdii Alamaayyoo nam jedhamu dubbattee namni rasaasan rukutee ijjeese nama Xilahuun Yaamii jedhan kana Xilaayyee Waamii Yaamii Xilahuun Xiliyyee maali jette maqaan walii wallaalaa namni sirreessaa ture. Kanaan walittuu qabatee namni biraa Alamaayyoo Abdii Alamaayyoo ka jedhamu to'annaa jala oolee jira jettee jirti. Namni sadaffaan ajjeecha kan keessattuu gahee qabaa ishiin jettee shakkitu. Kabbada Gammachuu namni jedhama ammoo barbaadamaa jira jettee jirti. Warri kun sadeenuu afaan Oromoo dubbatanii Oromoo afaan Oromoo afaan Tigiriinyaa illee dubbatanii jettee dubbattee jirti. Warra afaan Oromootii fi afaan Tigiriinyaa dubbatu kun jechuun waan kan abaa'ottu godhee shaneettu godhee misriitti godhee dubbii jedhanii achitti dhiibuu suni warra sanii walittu qabatee biyya keessatti ammoo hokkara kaasuu barbaadu biyya akka laga bayyaa hin misoomsanne barbaaduttu jiralle jette waa hedduu dubbattu waan hedduu wanni gargari baasu ijjeechaan shanee Oromootu godhee jettee nafxanyaa irraa haguugdee yookaan nafxanyaa irraa qabattee maatii Oromoo wal dhabsiisuu fi duulii ololaa guddaan Oromoo gubbaatti deemamaa jira. Hoggantoonni Oromoo warra kana qindeessuun akka gurbaan kun du'uu fi meeshaa alagaa yookaan misri yookaan wayyaanee ta'uudhaan himatamanii jiranii duula ololaa guddaatu jira. Kanaan walittuu qabatee kalee Birgaadir Jeneraal Kaasahee Amadaa abbaani falaasama siyaasaa ka jechuun Abiyoot Kaasahee hordofu Abiyyiiti Abiyoot Kaasahee jedhanii Amadaa namni qoosaa jira. Jawaar Mohammad maqaa dondayinu diqaalaan Arabaa. Diqaalaa Arabaa jechuun diqaalaan kunini daddafee mani murtii dabarsee ijjeefamuu qabaa jedhe. Diqaalaa Arabaa jechuun Mohammad nam maqaa qabu nam Islaama hunda Itoophiyaa miti diqaalaa Arabaati. Araba galtuudha waan jedhu siyaasa Itoophiyaa keessu waan jiru waan baratatanii miidiyaa biyyaa miidiyaa paartii biltsiginnaa ka ta'e waalta gubbaatti dubbate. Waaltan durii ka Ihaadigi turame ka biltsiginnaati. Sanqofa miti qeerroon Oromoo ulee laf kaaya jedhee yoo inni ulee laf hin kenne taate yoo inni jechuun dallaa olla keessa deemee kan nama rakkisu taate ammaan booda raayyaan ittisa biyyaa qawwee deebi'uu qabaa jedhee jira. Dargaggeessa Oromiyaatiif ka Tigraay gubbaatti mootummaan kan caalobsuun qabu qawween afaan qabsisu qawween bituu qabaa jedhee dubbatee jira. Kan dubbate gorsa muummicha ministeera olaanaa dhimma waraanaatii fi tasgabbii yookaan ammoo jechuun tika irratti ka isa gorsu Kaasahee Camadaa booji'ama waraan dargii kaas gubbaatti argitan kana wayyaaneen durii boojitee araaramtee fi gadhiisti haaluu wayyaanee sanam Oromoo gubbaatti bahuu fi Kaasahee Camadaa jechuun nama qe'ee shibbiriin biyya Boorana kanatti nam fixee nama warri isa jechuun nageellee Booranatti dhalate karaa miidiyaatiin hunda duuli qindaawaan Oromoo dhabamsiisuuf keessattuu hoggantooti Oromoo kunini akka manidhaati hin baane akka manidhaattu jechuun tortoranii shama. Dookimentii kijibaa himannaa kijibaa hedduu irratti dhiyeessaa jiranii waan adde Adaanech Abeebee haati alangaa jettu waan ministeerii Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyoo kanattu jedhe waan dubbii himaa waajjira muummichi ministeera hedduu jedhaa jiranii waan kalee jechuun dubbii himaan biltsiginnaa waajjira Oromiyaa taa'ee danda'a jedhe. Wanni kun cufti yoo laallee dubbiin akka malee hammaattee karaa bahaadhim ka ijjeefame Oromoo ka ololii gubbaatti hojjetamelleen Oromoodha. Kan irra haasa'uu deemna. Caffee Raamis na wajjin jira. Sa'aad na wajjin jira. Nuun lachuu gaaffii jalqabaatiif Sa'aad sina jalqabuti. Ajjeechan Hacaaluu torbaan tokko nu golboleessee biyyitii Oromiyaa kun gaddi keessi yeroo jirtutti ummati haqa nu baasa dhugaa nu baasa wayita jechaa jiranitti hoggantooti Oromoo yeroo hidhamanii jiranitti namni Hacaaluu ijjeesayyuu warra Oromootti wal galaafatee wal nyaatte waan jedhu ka qabu dubbii haati alangaa ganama kan miidiyaa biyya gubbaattuu dhiyeessite akkasumas Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu jechaa turtanii amma kunoo an biyya bulchuu jalqabena hinaaffaa jalqabdan jedhee waajjirri muummichi ministeera dhiyoo paarlaamaa keessatti dubbate kana itseensifna miira akkamitti dhagama waan kan dhageessu. Galatoomii carraa kana naa kennuu keessaniif jalqabayyuu marii kanaa fi naaf filattanii asitti na yaamuu keessaniif
baay'ee tokko isin galatoomfachuu barbaada. Egaa akkuma beekamu obboleessi keenya gootichi qaroo sabaa kan ta'e agarsiistuu karaa qabsoo bilisummaa ture nama nu agarsiisaa ture kan onnee qabu onnee sibiilaa kan nama tokkoof hin bitamne kan faayidaa bu'aa dantaa dhuunfaa xixiqqoo ganda keessaatii fi lafa kaarii 500tiin oromummaa isaan jijjiirre artistii Haacaaluu gooticha saba Oromoodhaa dhabnee jirra. Artistii Haacaaluu kaayoo ajjeefamee qaba. Kaayoo isaa kana duubaan eenyutu jira isa jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Kaayoo kana keessa ammoo kan fayyadamu eenyudha kan gaaga'amni irratti dhufu eenyu kan jedhus kaasuun barbaachisaadha. Jalqaba Haacaaluun galgala inni ajjeefame san allaayivii gabbahee dubbadhee ture. Diraamaan akka dalagamu akka gartee gocha kana shaneen raawwate yookaan Tigraayitu raawwate yookaan mootummaa Gibsiitu harka keessaa qaba jedhan. Amshuur ta'ee gabbahee dubbadhe jechuudha. Maaliif amala mootummaa kanaa guyyaarraa guyyatti waan barachaa dhufnee qaama nu seenu jechuudha. Artistii Haacaaluun yeroo ajjeefamu abbaan alangaalleen torbee darbe BBCtti akka hindatti jechuudha. Ajjecha Haacaaluu duuba gaafa OMN irratti Haacaaluun gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo wajjin marii gaggeesse warroonni telefoona Haacaaluutti bilbilanii itti dhaadachaa turan hunda isaanii keessaa namoota muraasa to'annee jirra jetti. Warroota 14 amma jedhaman kana keessa. Fakkeenyaaf intelijensiin Itoophiyaadhaaf Itoo Telekoom sagalee nama Haacaaluu irratti telefoona bilbile kan itti dhaadate riikardii harka qaba yoo kasoban taate malee. Riikardii ta'ee teelee Itoophiyaan ta'a kan nama kabajuu jechuudha. Yoo gocha yakka akkanaatiif kan barbaadamu taate teeleen nama telefoona san Haacaaluu irratti bilbile. Maqaa isaa iddoo dhaloota isaa wajjin ID kaardii namni sun bitate wajjin jira. Yoo xiqqaate nama 10 keessaa namni 4-5 ID mootummaan beekuun bitachuu mala. Irra gaanii dhibbatti qabuu hin danda'an namoota gocha san keessatti hirmaatan yoo akka dhugaadhaan akka ta'u taate jechuudha. Gaafa OMN irratti dhiyaatee Haacaaluun Guyyoo Waariyoo wajjin marii gaggeesse. Haacaaluun Oromoo irratti duule, Oromoo gane, moo Oromoo hamilee onnee itti hore ka jedhus laaluun barbaachisa. Gocha dubbii inni guyyaa san dubbate eenyuun mufachiise, eenyuun gochise, eenyuun ammoo mataa ol qabe ka jedhu laaluun illee barbaachisa. Oromoo mataa ol qabe, Oromoo onnachiise, fardi siidaa dabalees farda Oromooti. Minilik harreedhaan dhufe harree Oromoo hate jedhe. Dubbii kana as bira laala. Namni sirna Minilik faarsuu fi siidaa Minilik ijaare Abiyoot Ahmad. Abiyoot eenyuti maqaa isaan beeku. Nama Abiy jedhamutu siidaa Minilik ijaare jechuudha. Guyyaa filamee paarlaamaa seene galgala san Minilik ለዚች ሀገር ባለውለታ ነው jedhe. Oromoon nu dhagaa jirtu dhagaa. Minilik biyya kanaaf nama waadaa guddaa fi hojii guddaa hojjete jedhee isa faarse jechuudha. Nama ammallee Hayila Sillaaseellee artistoota indoo gaafsan agartee qabarfaa maali artistoota hedduullee walitti qabee nama Hayila Sillaasee baallee faarsaa ture namni kun jechuudha. Haacaaluun kaayoo eenyu dura dhaabbate. Kaayoo Oromoo dura dhaabbate. Mee fakkeenyaaf Oromoo tarkaanfii irratti fudhachiyyuu osoo jedhame osoo ta'eyyuu Haacaaluun eessatti kaayoo Oromoo dura dhaabbate. Yoo Oromoodhaaf falme malee, yoo Oromoodhaaf dubbate malee. Kanaaf bilisiginnaan nabituu hin dandeessu jedhe. Siidaan fardi gubbaa jiru farda Oromootii farda dabaleeti jedhe. Minilik harreen dhufee hartuu harreeti jedhe. Nafxanya harrallee borullee iftaanillee iftaan tanillee harru yommuu qiyama diina Oromooti jedhe. Okey. As biratti jecha kana addaan baasnee ilaaluu qabna jechuudha. Adana Tabeeree maal jedhe? Haasawa inni OMN irratti godhee wal qabatee namoonni Haacaaluu irratti dhaadachaa turan Oromoo miti jechuudha. Eenyudha osoo ta'eyyuu taateen osoo ta'eyyuu warroota sirna nafxanyaa leellisanii fi warroota gartee Minilikiin ilmaan Minilik jaalatan sirna nafxanyaawwan isaan jechuudha. Isaan sandeessuu danda'a. Wanni amma maqaa Oromoo, maqaa Tigree, maqaa Amaaraas fiduu barbaadaniif sadan kana keessaa Oromoo fi Tigree bilaashitti makan sigalee jarri maaliifi propagandaan isaan amma oofaa jiran faashinni isaan amma ittiin taphachaa jiran qumaarii isaan cheezii ittiin taphatan cheeziin jira Gibsi Shanee fi TPLF fi Baandaa kana jechuudha. Wanni amma jiru jechuudha. Yoo tun afran hin jiraatin Abiyyi nama himatu tokko illee qabu himannaa namatti banee biyya sana yookaan namoota yakkamaa godhee ittiin hidhu karaa carraa biraa waan hin qabne jechuudha. Kanaaf taatee Haacaaluu keessatti Adde Zinash nama Minilikiin siidaa ijaaree nama hawultii kana ijaaree Adde Adaanach jechuun nama kitaaba Zaahijab Revolution kan dubbiste taatan harka mirgaa Damballaash akka taate intaloon tun nama Abiyyi caala
shoora guddaa biyya san keessatti taphachaa jirtuu fi babeeta mangistuu suura jedha naannoo masaraa mootummaa warra marsanii jiran yoo kalaallu taate namoota akka gartee Doktor Eenyu kanatti Gimboo Sabaatti kana Ingilizii lammummaa Ingilizii deebisuutti illee amma itti kaluu mariisisaa Abiyyi katee jiru kana jechuudha. Isaanii fi andargaachooti jabaa jechuudha. Warroota masaraa marsanii jiran jedha achirratti kitaabni guddaa kenna jechuudha. Damballaash Gabra Mikaa'el nama maqaa Opiidoo bakka bu'ee jiru jechuudha. Namni kun Oromoo miti beeka. Isin maqaa Oromootiin bakka isa jira. Yookiin ODP yookaan Opiidoo bakka bu'ee. Damballaash Gabra Mikaa'el jechuudha. Namni kun nama ajjechaa Jawar Mahammad irratti argamni godhamellee waan hunda qindeessan jechuudha gaafa inni Raashaa deemu jechuudha. Gaafa inni Raashaa deeme nama waan san hunda waliin qindeessan jechuudha. Damballaash kun jaatii kana wajjin ta'uudhaan masaraa san keessa eenyu jiraar Daaneel Kibraffaa jira jechuudha. Daaneel Kibratti Andargaachoo Siggeetii maalidha? Kulli misii buna dhugaa waanuma Oromoo tan haala ittiin cabsan karaa ittiin cabsuu danda'an qofa sa'a 24 haasan sa'a 24 waa qindeessan jechuudha. Warra kanatti warra afaan guutuudhaan kitaaba sirratti illee jira kitaaba fuloota kaartaa amma Jawaarfaan yeroo san qoosaaf jechuu malanii kaalkuleetoruu seertan isattanuu nyaana jedhan gaafsan. Kun ammoo afaan ifatti laabiyyi fuloota kaartaa'uun qarxanoo yesettanoo nyaana jedhee nama dubbate jechuudha namni kun. Nama kanatu arra ilmaan Oromoodhaa ficcisiisaa jira jechuudha. Nama kanatu Haacaaluun akka ajjeefamu godha jechuudha. Maaliif Jawaar irratti aggaamii godhan Rabbiin Oromoodhaa dide hin ta'u jedhee ni dide jira jechuudha. Dinnaan pilaana biraa baafatan pilaan A, pilaan B, pilaan C jira bara. Amma yoo inni ajjeefne Oromoo tana maaliif caamsaa booda mootummaan hin jiru ka jedhu ejjennoo Jawaariinis haa ta'uti warroonni amma lirtuu wayyaaleeffaa jennu paartiiwwan mormitoota hundi qabatanii jiran ejjennoo mootummaan hin jiru jedhu jechuudha caamsaa booda. Kanaaf yoo Jawaar lubbuun ka jiraatu taate caamsaa booda mootummaan kun gaaga'amarra waan ga'uu danda'u. Kanaafiyyuu mootummaan kun aangorra turuuf Abiyyi maal godhuu qaba? Jawaar faayuudhaaf maal godhuu qaba? Warroota aktiiviidhaan miidiyaa Oromoo kana gaazexeessitoota Oromoo kanneen OMN hundi akkamitti yeroo tokkotti sarkalachi godhuu danda'a kan jedhu pilaanii kaatan jechuudha. Kun waan itti yaadame ta'e jedhame masararraa qindaa'ee gabbee Haacaaluun ajjeefame Haacaaluu kan ajjeese Abiyyi Ahmad dhibbaan dhibbatti jechuudha. As qabullee achi qabu barbaachisu warrootuma nafxanyaa yookaan immoo warrootuma Abiyyi Haacaaluutti dhaadatan isaan jedhan kunu nuuf fudhatama qabu jechuudha. Kanaaf ta'e jedhamee Haacaaluu ajjeesan Haacaaluun yeroo ajjeefamu uummanni Oromoodhaan ka'a. Yeroo uummanni Oromoo ka'u girrigirri laleebaa hin machaan akkuma jedhan as keessa ammoo qaroo saba ija uummata Oromoodhaa kan ta'an namoota akka Jawaar fa'aa OMN to'annoo jala oolchuu Jawaariin hidhuu jaarmaalee siyaasaa hooggantoota jaarmoota siyaasaatiin misoomsuu. Sa'a jechuun gaggabaabsaa deemnamee xiqqoo. Saniidhu jechuudha. Afaanis. Kana booda hoo maaltu ta'a? Yoo jara tan hunda fayyadaan taate jechuudha. Oromoo foreemaan saxxiraachi jetti jechuudha. Sa'ad maaltu ta'a irra? Kabiiroo elamoo gaddaa Abiyyi Ahmad maal jedhe paarlaamaa keessa taa'ee. Ala teettanii ummata kai dammaqiitiif falmatuun jedhidhaan. Sa'ad jirta? Okay, Sa'ad na dhagaa jirtanii? Dhageenya. Sadii waan ta'eef gaggabaabsaa deemna Sa'adii. Namsadii waan ta'eef gaggabaabsaa deemna garcaffeetu deema. Aduu garcaffeetu hin deemne dura xiqqoo waan yaada walitti haa qabuuti. Yaada ajjeefamuu Hacaaluuti walitti qabnee haa dubbannuuti. Hacaaluu Hundeessaa haga ajjeefame har'a guyyaa 12ffaa 11ffaa akkasii. Guyyaa wiixata galgal keessa sa'aatii akka irra Itoophiyaa sa'aatii 3 duubattu 3:15 3:20 kana rasaasa rukutame. Rasaasa yeroo inni rukutame kana Hacaaluun rasaasii nama kaluutu nama dhiyoo isa taa'utu rukute fakkaata akka malee dhiigii guddaan dhangala'ee. Bakka Hacaaluun rukutame kanattu poolisiin akka sagantaa qabu tokko marsee akka warri namni karaa sun jiru akka reeffisa hin gargaarre reeffisa lafirra hin kaasne dhoowwe. Hacaaluun kaduu danda'e rukuttaa qawwee osoo hin taane dhiigni nafisa keessattuu dhangala'ee dhiigni akka malee dhangala'e waan jedhamu warri Finfinneetti yeroo sana achi qormaata godhanii doktoroonni waan nu barreessan yaada argina jirra. Sila adoo yeroon geessanii yaalamuu danda'a lubbuun isaanii turuu danda'a akka ta'elleetti jedhanii odeessanii jedhanii nutti himan. Hacaaluun eegii rukutameen duuba man yaala deemuu fi sa'a 3 duubatti man yaala dhaqqabee jira. Akka cufa dhiigirra dhangalaa'aa jira. Bakki suni kaafamuuf sa'a tokko ol fudhatee jira. Achi ammoo hospitaalii reeffitti yaalamuu itti qoratamu Minilikii geeffamu odoo qabu Minilikii hin geeffamne Phaawulos bakka reeffi hin qoratamne geeffame. Achi muddamsuun halkanumsanii waan godhanii ganama subiin barraa kan achi baasan.
hospitaali keessattuu namni amma kana du'e kareef ilaalamu sa'aatii 48 eegi qoratameen dubatti sa'aatii biraa immoo dhukkuba koronaa qabamoo hin qabullee qoratamuu qaba akka hospitaala Itoophiyaa keessattuu hin dhageenyetti. Hospitaala Itoophiyaa keessatti namni du'e koronaa qabamoo hin qabu yoo koronaa qabaate maatiin isa suutee qoratamuu qaba yookaan namirraa adda bahuu qaban kanattuu jira jechuudha. Akka inni qoratamuu hin barbaanne koronaa fi akka inni reeffisa deemee qoratamuu hin barbaanne reeffa qoratamu qormaatu waan hedduu maal nyaatee maal dhugee waa hedduu dhukkuba akkamii qaba rasaasa akkamitti rukutame qawwee akkamitti waan jedhu waa hedduutu beeksisuu danda'a. San qofaa miti wanni ta'e namni Hacaaluu wajjin yeroo sanittuu turte ragaa guddoo ta'uu ka dandeettu intaltiis wajjin turte Laamroot Kamaal intaltii jedhamtu kaas wajjin turte Hacaaluun karaa itti rukutame karaa makiina inni oofaa jiru osoo hin taane karaa faallatiin oofaa jira karaa namni taa'uun paasenjerii karaa sun rukutame intaltii kun nama rukute balbal banuu dandeessi yookaan rukutuu dandeetti qoratamuu qabdi waan jedhamutu jira intaltii kun Laamroot abbaan ishii ka buddeena nama Yohannis Mitikuu jedhamu Yohannis Mitikuu kunini magaalaa Finfinneetti itti gaafatama dhimma nageenyatii fi tikaatidha Yohannis Mitikuu kun. Qormaatii kun hin godhamne. Hacaaluu Finfinneetti akkin awwaalamu dhowwama. Hacaaluu Finfinneetti awwaalamu dhowwamuu qofa san tane sirni geggeessa hin godhamneef dhowwame. Sirni geggeessa isaa hin godhamneef dhowwame. Sirbi isaa ka baasu istiidiyoo bakka Hacaaluun sirbitti baasu mootummaan weeraree waan waraabame CD maali moobaayilii isaa hunda fudhatee jira mootummaan ammatti. Moobaayilii Hacaaluun irraa cufa mootummaan dhaalee jira. Akka sirbi isaa hin baane. Kakkana yoo laallu muummichi ministeera sirni tikaa isaa akka malee harka keessaa qaba. Kanaan duratti ammoo Hacaaluutti dhaadatee ture. Kitaaba jechuun yatixallafee Yezbi Tigil Jarsan keessatti waa'ee misooma faarsuu dhiistee uummata misoomaaf na dubiriirsuu dhiistee waa'ee qabsoo dargaggeessaa kakaasa jennaan daqiiqa tokko siin obsuu ka jedhu wagga tokkoon durattuu barreeffamee bahe. Suni malee gaafa guyyaa daabboo eebbisu kan inni siidaa dabalee kan inni farda milinikii hatee jiru sun Abiyyi aaree nafxanyoota biraattuu jechuun Hacaaluu balaaleffatee nafxanyoonni akka tarkaan fudhatan onnachiisaa ture. Gaafa ajjeechan Hacaaluu Finfinnee ta'uu qabaa jiru rasaasatti banee amma akka nu qorannetti namni 36 dhumatee jira eessuma Hacaaluu dabalate magaalaa Amboo keessatti waraanii mootummaa ijjeese akkasillee ta'ee awwaalame. Kukkunuunti mootummaan kun waan kan harki keessaa qaba guyyumsanu ammoo mootummaan gabbahee boohee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kan jedhamu Shimallis Abdiisaa shaneettu waan kan godhe shaneen kaansariin qabsoo Oromoo hin buqqifama bilchiqinnaa yookaan badhaadhinni fayyadesa dubbatu dhageessa jira. Kun hundi mootummaan waan kan keessattuu shakkama qaamni walabaa dhaabbatee qoratu qabaa Hacaaluu ka ijjeese nafxanyaa fi warra Hadaawiyaan ka mootummaa marsee jiru. Ambaasaaddarri dippiloomatiin Itoophiyaa olaanaan qoonsilaa waliigala ka Itoophiyaa ka Los Angeles Dr. Birhaanuu Masqal Abbabee sanyii dubbatee jira. Maaliif mootummaan qaama waan kan qoratu ka waliigalaa hin goone cafe gaafiin kana eegi kan hunda jedhanii dubbate. Maaliif ololaaf shane jedhanii daddafanii wayyaane jedhanii akkas qubqabu bira ololaaf oolchuu bira maaliif qormaatii bilisa hin godhamne cafe. Kadiroo fayyadahee sa'aat fayyadahee waan takka dura wanni akka gaaritti hubachuu qabnu biyya Itoophiyaa san keessaa namni siidaa Minilikii fi siidaa Haayile Sillaaseedhaa mataa jala kaatee galgalaa fi ganama salaatu shaneedha moo Abiy Ahmed waan jiru akka gaaritti hubachuu qabna. Guyyaa yoo yaattan guyyaa Abiy Andinet Paark jee siidaa Haayile Sillaaseetii fi siidaa Minilik eebbisu Joowwan Maammaffaan deemaniitti aanolee dhaqanii achi oolanii galan sun dhaamsa cimaa dhagabu. Abiy Ahmed eega masaraa mootummaa ol seenerraa kaayyoon isaa guddaan dhaadannoon isaatiis Itoophiyaa bakka isiin turtetti deebifnaadha. Bakki Itoophiyaan turte sirna Minilik tokkummaa Itoophiyaatiin cabsanii ol'aantummaa saba tokkoo jalatti ol'aantummaa amantii takkaa jalatti dirqamaan alaabaa takka qabatanii tan keessa jiraatan Itoophiyaa san jaaruudha. Kaayyoon isaa guyyuma dura seenerraa ifaa fi ifatti. Abiy Ahmed Mallas Zeenaa ifaa jala guddate. TPLF fakkii takkasii kennuudhaaf gaafa Koreen fala barbaaddu ummata muslimaa karaa nagaatiin harka ol qabdee falmachaadhaa turte dookumantarii gubbatti dalaganiiti warra addunyaan hin jaalanne warra addunyatti barbaadamu kana walitti hidhanii miskiina
hidhaa umriidhaatti murteessanii dookumantarii dalaganii akka isaan wal qunnaman jirsi waa hedduudhaatti dalagan. Du'a Hacaaluudhaa karaa dheeraa deemuun gaariidhaa miti. Hacaaluu ka ajjeesise nama Minilikii fi sirna dur jaalatuutu Hacaaluu waan sirna san mormee Minilik xiqqeessee salphiseef nama santu ajjeesu sun eenyu? Abiy Ahmad. Wanni amma ololli dilli kun shaneedhaa fi TPLF fi Ijiptii fi kana hunda wanni qaqqabataniif dubbii tana baalarra kaayanii du'a Hacaaluudhaa kana du'a sareedhaa godhanii maqaa kanaan isa jeesuu osoo hin taane maqaa kanaan hayyoota Oromoodhaatis guuranii Oromoo guutuu ija baysuudha wanni deemaa jira. Qorannaan takka illee deemaadhaan jiru. Fakkiin si kan xiitiin halaalaa dhuftee si dhooytee fi xiitiin sibiraa si dhooyte ni beeka namni qawwee beeku. Xiitiin halaalaa dhuftee gus dhooytee fi gus biraa si dhooyte shuguxiin sagalee hin qabne ni beekama. Hacaaluun akkuma reefu sa'ajjee karaa mirgaatirraa dhawame. Itoophiyaatti makiinaa akkuma Ameerikaati. Karaa bitaatiin oofan. Intalti asiin teessuutu asiin dhee ragaan intalti sun waraana Itoophiyaadhaa kumaandoo Itoophiyaa ta'uunsi ragaan bahee jira suuraadhaa wajjin taakka jira. Intalti sun nama damee tikaa Abiy dalagu kan Finfinnee jiraatu akka haadhasiitii wajjin jiraatu ragaan qabatamaan bahee jira. Lammaffaa. Sadaffaa akka intalti sun Abiyyiin ergamtee ajjeeftee fuulli feesbuukii isiidhaa kan hundinuu irraa kooppii goonee seef goonee dookumanti goonee qabnu waan isiin barreessaa turte ilaalcha badaa Hacaaluuf qabdu, ilaalcha badaa Jooriif qabdu, ilaalcha gaarii olaantummaa sirna dura Abiyyii wajjin deebisuudhaaf qabdu feesbuukii isirratti ibsaadhaa. Caffeen neetwoorkii na fakkaata addaan citee jira. Caffeen dhagaa jirta gad deebime? Ni jira. Gaafa suuraan wanni si poosti gootu jalaa interneetiin hin jiru. Saatalaayit interneetiin qabu ministiiti. Feesbuukii isiidhaa guyyaa tokkoof fuudhanii darbaniiti boodarra waa keessaa haqanii ol deebisan. Ragaa qabatamaa lafa jiru akka Abiy Ahmad ajjeesise. Ragaa qabatamaa lafa jiru labdhiisaniiti arraan tana diraamaa gaafa damee koree fala barbaaddu ummata muslima irratti dookumantarii almaal jette saniin haa almaati whatever saniin haa harakat gabbanii dhugaa Oromoodhaa tana awwaaluudhaaf deemu. Qorannaa hin danda'een kaayyoon Abiy akkuma reefu mucaan jee Hacaaluun ija Oromootii ija Oromoodhaa baysanii Oromoon finciltee kaatii saba kanaan hayyoota Oromoodhaa qaqqabanii hatti aanu fannisanii uummata Oromoodhaa kana hoggana malee hambisanii gaafa san kaayyoon Abiy Ahmad galma geesseefii jechuudha. Kaayyoon Abiy maal? Sirna Minilik sirna nafxanyaadhaan dur Oromoo gubbat deebisee Oromoo isaaf bitan qofa ifi qabee Oromoo mirga fiitiif falmatu Oromoo maalummaa ifiitiif falmatu kaan ajjeesee hambuusee dhabamsiisee cabsee bulcha. Kaayyoon isaa achitti kaayyoo kana guutuudhaaf wanni qoratu imala keenya jalatti. Gabaabseetti information amma jiru. Waa takka asirratti irri buuse kan dubbachuu barbaadu siidaa Minilikii waan tuqee fi Hacaaluu Abiyyi ijitti didiimessee waan jedhu dubbachaa jirra. Siidaan Minilik fardeen irra jiru farda siidaa dabala. Ka Minilik taate fardi kun fardi nama galaan tokko kan inni jedhu sunittuu aarsee habashaa hedduu siidaan Minilikii suni hin tuqamne haa taatu malee qeerroon Oromoo bakki lamattu siidaa lam caccabsitee jirti. Tokkoffaan siidaa Haile Sillaasee kan magaalaa London jiru. Lammaffaan ammoo siidaa Abbaa Haile Sillaasee kan Raas Mokkonnin kan magaalaa Hadaree Biyyoo jiru. Kun lamaan barbaadaa'ee jiru. Gabaasa nu dhagayaa jirruuni Abiyyi nama Oromoo ijjeese kana irratti duulbanii adoo waan tokko hin godhinu siidanii
Raas Mokkonin akka deebi'u warra bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii gubbaatti dhiibbaa godhaa jira. Oromoo sodaatan malee qeerroo sodaatan malee dhiibbaa godhaa jira. Gabaasii BBC tokkinii ganama kan kabahee sa'aatii 4 duratti embaasiin Itoophiyaa siidaa mootii Haile Sillaasee Londonitti jige ijaarsisuu fi siidaa mootii Haile Sillaasee biyya Ingilizii torban darbe jigee ture. Hawaasa wajjin ta'uun akka ijaarsisu embaasiin Itoophiyaa London ibsee jira jedhe. Bakka siidaan caccabe kana dippiloomaatonni dhaqanii ilaaluun jedha. Embaasichi beeksisee jira. Torban darbe kanneen ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa gaddaniin ture siidaan kun kan caccabe jechuun warra ajjeechan aarettu caccabsee jira. Siidaan mootii Itoophiyaa ka xumuraa kun yeroo bara weerara Xaaliyaanii mootichi Ingiliiza baqachuun bara 1936 keessa magaalaa London bakka Wimbledon jedhamutti ijaarrataniiru jira jechuun waan isin ajaa'ibu. Biyya addunyaa kana keessatti siidaaleen cunqursaa caccabaa yeroo jirutti siidaan pirezidaantii Ameerikaa torbaffaa ka Andrew Jackson magaalaa Jackson Mississippi jiru caccabetti siidaan Leopold Bill ka magaalaa Antwerp jiru caccabetti siidaan Churchill ka London jiru buqqa'ee muuziyeemii Haseenu jedhame Haile Sillaasee siidaan isaa ka Londonii ijaarsifnaa jedhama. Abiyyi hagam tokko akka inni Oromoo tuffate kamataan isaa iyyuu siidaa Minilikii harma muraaf harka mura nam raawwate jaaree siidaa isaa boraafatee irra ciisu masaraa biyyaalessaa keessatti. Ka siidaa Minilikii waraana guddaa godheef eegsisaa jiru siidaan Minilikii suniin ijaaramaa jira. Dubbiin Hacaaluu ijjeessite dubbii siidaa kanaa fi siyaasaa kan dubbachiisaatidha. Kanaan walittuu qabatee hoogganaa warra Tigraay keessaa tokko ka ta'e Dr. Geetaachoo Raddaa Hacaaluu maaliif ijjeesna? Federeeshiniif dhaabbata, sabaaf sablammiif dhaabbata, mirga Oromoof dhaabbata. Yaadii inni dhaabbatuuf yoo nu gargaare malee nu hin miidhu faallaa kenna miti. Warri ijjeesuu qabu warra biraa ta'e isaallee ibsa kennanii jiran. Kakkan irratti jechuun waan amma jennaa gammaa ka jenne dubbii duratti afaanessi qabe sa'a daqiiqa lama dubbanna daqiiqa lam dubbanna achi duratti maal godhuu qabnaa waan mormii biyyarraa jiru kanaaf waan godhuu dandeenye irraa haasofna. Ammas biratti beektaa waa tokko isinillee ifa isinii ta'uu qaba uummata Oromootiif ifa ta'uu qaba jechuudha. Namni Hacaaluun akka ajjeefamu barbaadu gabaabumatti eenyu Hacaaluun ajjeefamuu qaba jedhanii warroonni itti dhaadachaa turan eenyu warroota sirna nafxanyaatii fi sirna Minilik fiudaalii yookaan unitary system isa jennuun kana leellisan jechuudha. Abiyyi whatever nafxanyaa jenni abbaa beekaa ta'uu fi qaama kana parsantii dhibbanni bakka Hacaaluu galaafate Hacaaluu nyaate jechuudha. Oromoo nyaachuun danda'u keessa dalagaa irraa namni Hacaaluu ajjeesuu dha Misaa'ela masaara F-16 jetti Ameerikaan hidhattee masriin deemtee laga abbaa hin dhooftee gad deemuu hin dandeetti daqiiqatti. Wanni isaa wajjin haasa'uu fi haasawaa dheerayyuu dheeressuun barbaachisu mootummaa Itoophiyaa wajjin. Tokko kana lammata namni Jawaar hidhamuu qaba jedhanii hanga biyya Ameerikaatti isinuun beekan gaafa dhiyoo Jawaar dhuma Awurooppaa fi Ameerikaa tuur godhe jechuudha. Bakka Jawaar deeme hundatti Jarmanii hunda hiriira bahanii Jawaar hanga sadarkaa mootummoota addunyaa mootummoota dimokiraatawaa waan ta'aniif malee sila mootummoota abbootii illee ta'anii Jawaar hidhamee ture jechuudha. Bakka Jawaar dhaqe hundatti diisitti Minisoota bakka hundatti Los Angelesitti illee jala deemanii hiriira bahanii Jawaar nu hidhamuu qaba. Warri jechaa ture eenyu Oromoo. Ilma nafxanyaati miti takka jira. Miidiyaan sirrisikistii fi warroonni isaatii fi warroonni sirna nafxanyaa yookaan unitary system isa jennuun takka jira. Yookaan ammoo amma jeseekinda poolitikaa. Isa jedhanii nama Naatanaayil Faalaala warra amma Profeesar Biraanuu Naggaa fa'aa wajjin jeseekinda poolitikaa narra madaala warra jedhu warra abiyyiitti dhiyaatu jechuudha. Warri Biraanuu Naggaa isaa ta'uuti warri maaliif Jawaar is influential. Har'a Jawaar maal jedhee malee ka gaazexaa guutu gaazexaa sirraa gurguramu jechuudha. Yoo Jawaar waan jedheen gaazexaan islaamatu hin jiru. Abiyyi haasaa isaa namni biyyatti dhaga'uun jiru. Jawaar influential nama sabaaf sablammoota miti akka biyyattii Itoophiyaatti matseetiiwwan gaazexoonni jechuun torbaan irraa abbaa beekte warra biyya jiru bilbilii gaafadhu weebsaayitii jaraa jala deemiti ilaali. Torbaan irraa yoo gaazexaa gubbaa Jawaar hin jiraanne gaazexaan maallaqa dhabde jechuudha. Namni kun hagamta akka biyya san keessatti dhageettii qaba, hagamta akka biyya san keessatti siyaasaan influentialidha. Miidiyaa isaaniitiin ilaali. Gaazexeessaan tokko dadhabee bara Jawaar gaazexeessaa lamatti ramadan. Guyyaa gaazexeessaa lamatti ramadan san gaazexoonni sun waan ofii isaaniitti uumanii ni kaasaa jiran. Masararraa eegalee paartiiwwan mormitoota irraa eegalee warra akka namoota dhuunfatti isaa ta'uuti walii cuunfanii walii qindeessanii gaaffii silaa Jawaar immaa nu tuksisuu danda'u
gurguddaa ofitti qindeeffatan dhufe jechuudha. Jawar ilma Oromoo ta'uu fi nama qabsoo keessatti dhalatee fi nama dubbii fi haasawaa beeku waan ta'eef qofa ilma Oromoo onnachiisee akkuma Hacaaluun gaafa uummanni irratti nu gammachiisee jira lachuu afuriif duwwaan injifatee gaggeesse jechuudha. Namni Jawaaraan hidhamuu jedhu duuba amma eenyu biyyattii nannu Abiyyiin beekamu Jawaartu beekama biyyattii influenshaaliidhaan gama siyaasaatiin ilaatamu. Warri naftanyaa maaliif Jawaar sabaaf sablammii isa jaalatana Sumaaleen, Affaar, Harariin, Sidaamaan, Walaayittaan, Guraageen, Silteen hundi maaliif OMN qilleensa kennaafii jira bakka kennaafii jira jechuudha. Haalli jarri deemtu tanaanii masaraa mootummaarraa pilaaniin bahe kun hunduu ta'e jechuudha. Jawaar hin hidhamuu qaba warri jedhee miidiyaa Riyootii irratti kaampeenii bitishinii eegalee nu naftanyaa miti. Har'a isaan abidii isaanii waadaa isaanii seenessan Jawaariin isiniidha. Hacaaluun ajjeesa. OMN hin cufa. Gaazexeessitoota OMN TV warra abbaa ollee isiniidhaati. Kalaama takkanatti hin deebisinaa jedhin. Kana booda ammoo wata kaan hidhee sattara ture. Itoophiyaa Oromiyaa waan jedhamtu diiguu dandeenya kan jedhutti nama deemaa ture kana pilaanii isaan nu galan si galee. Kanaaf Jawaar akka jedhamu ka barbaadu eenyu naftanyaa. Hacaaluun akka ajjeefamu ka barbaadu eenyu naftanyaa. Har'a OMN'if kaampeenii guyyaa lamaa keessatti jiru doolarii 200 guurame. Fitishinii guuraan jiranii mallaqni kun miidiyaan kun miidiyaa teroristii jiranii eenyutu kana godhaa jira. Ilma naftanyaati miti. Ilma biyya alaa kana ergatee Jawaar irratti hiriira baasaa ture miti. Ilma biyya kana alaa kana ergatee ilmaan Oromoo irratti hiriira baasaa ture miti. Kanaaf jechuudha dhibbaan dhibbatti Abiyyi waadaa uummata naftanyaadhaan seene guutee jira jechuudha. Mee naftanyaa gaafiin naftanyaa maali? Gaafiin Oromoodhaan mirga abbaa biyyummaati. Gaafiin naftanyaa maali? Jawaar Ittaasaa OMN isagaa Hacaaluu Gadanno sadan kana guuteefi jira isaanii. Gaazexeessa OMN jira jechuudha. Kana booda naftanyaan gaafiin isaanii hafte takkitti Itoophiyaa waan Oromiyaa jedhan balleessanii aadaawii siraati isa jedhan siistama masargaa kana diriirsuu qofa jechuudha. Kana diriirsuuf ammoo hayyoota warra qarootaan warra silaasii falmasi dura dhaabbatan guutuu hidhatti guuruudhaan guuree jira jechuudha. Kanaaf Oromoon manatti galuu hin qabu kan jedhu kana jechuudha. Kanaaf Hacaaluu jecha Hacaaluu keessa namni itti gammachuu qabu akka nu hidhamuu qabu jedhan jaraa fi jara jechuudha. Kanaaf karaasuma gabaabsuu barbaada gama gaafii biratti ammoo ittuma cina jechuudha. Ayyee cafee. Xiqqubaan irra buusa. Wanni waan hedduu haasawanii miti. Warri alagaadhaa warri Oromoo balleessuu barbaadu duulli godhaa jiran duula qindaawaa raabsamaadhaa jiru beeta mangistii Abiy keessaayee hanga achirraa ka'ee hanga sooshaal miidiyaatti haga warreen as gubbaadhaa haasawutti koominitii isaan qaban hunda keessatti duulli Oromoo balleessuudhaa alaa fi keessaayis qindaawee deemaadhaa jira. Har'a uummanni Oromoodhaa waan kana liqimsuudha qaba. Nu balleessuudhaaf, Oromummaa balleessuudhaaf, Oromummaa cabsuudhaaf, sabboonummaa balleessuudhaaf hidhatee murna jaaratee qophaawee lafaa ka'eeti jira. Har'a tarkaanfii duraa eegalee jira. Duraa wanni eegaadhaa turre lakkii dila kana hin godhuu bakka gochaadhaa turre. Akkuma mucaan sa'aat je'e biyya keessatti Abiy fudhatama dhabe. Dhagama dhabe. Keessattuu Oromoo keessatti dhibbaa fi dhibbatti fudhatama dhabe. Namni ajaja Jawahar eeggata. Oromoo qofaa miti. Sabaa fi sablammoonni uummanni Sidaamaa, uummanni Qimaant, uummanni Agaw, uummanni Affaar, uummanni Ogaadeen hundinuu Jawahar maal je'e jedhamanii ganama lafaa ka'ee Abiy maal je'e namni haasawa Abiy dhageeffatuutu dhaban. Kana maali? Abiy maal godhuu qaba? Kaayyoo isaa tana galmaan gahuudhaaf qaroota Oromoodhaa kana balleessuudha qaba. Qaroon Oromoodhaa badde jechuun Oromummaan badde namni keenya waliin qabu qaqqabee Oromummaan badde jechuudha. Sabboonummaan badde jechuudha. Qabsoon teenya badde jechuudha. Kaayyoo kanarratti warri Abiyyi wajjin dhaabbataa jiru warra kaleedhaas Abiyyuu mataa isaatti waan Oromoo ta'eef maqaan isaa Abiy jedhee wayyaame. Abiy yakkamaadha. Mootummaan Oromoodhaan irraa haa buutu. Abiy Amaara bulchuun danda'u jedhee warra hiriira ba'ee addunyaa guutuu dhaadachaa ture wajjin dhaabbateeti har'aan tana Oromoo miidhaa jira. Warri kun gaafa inni nama isaanii tuqe ni mormanii gaafa Oromoo jeese Oromoo hidhe harka dhawaniif. Har'a uummanni keenya diinni kiyya eenyu diinni
eenyuun na balleessuudhaaf deemaa maaliif deemaa akkamittiin irraa dandamachuu danda'a waan jiru akka gaariitti qalama diimaan jala riqee beekuudha qabaa karaa yaada furmaataa fayyaa ta'aniin gabaabsaa. Ayyee odoo gara yaada furmaatattuu hin deemne durattuu isinii lachuu waan mataa Oromoo keessa jira kan namni akka gaarii hubachuu qabu walam isinii lachuu wata akka jettanii jirtan Abiyyi itti yaadee saganteeffatee du'a Hacaalutti nu fayyadamanii du'a kanallee warrumattuu fedhee ajjeechaa kan uume hoggantoota Oromoo fa Jawaar dabalatee warra jira hundayyuu hidhuuni siyaasa gosa nafxanyaan barbaadde Itoophiyaa keessatti fiduu barbaadadha dubbiin jechaa jiru. Kana walittu qabatee gorsaan isaa booji'ama Birgaader Jeneraal Kaasahee Camadaa kalee gabbahee qeerroo waan ni jedha geessanii jirtan. Ammaan achi mootummaan qeerroo sosobachuu hin barbaadu. Kalaashin mata keessa dhahuu qaba. Jawaar Mohammad maqaan dhoofne nama diqaalaa Arabaa jedhamu daddafanii murtii dhiyeessanii nu ujjeesuu qaban ka jedhu dubbatee jira. Ummata Oromootiif Tigraay gubbaalletti loon inni labse dhageettanii jirtan. Kana gorsaanii waajjira muummicha ministeeraa. Kanaan durattuu ammoo gorsaa muummicha ministeeraa kabira. Jaarsi sun Abiyyi ammaan duub jaalaltii haq dabarte jaalalaa miti kaasini jechuun Itoophiyaatti himuu qabdu. Humni garsiisuu qabda. Kitaaba qulqulluu laf kaayisee fi fudhadhe. Warra biyya jeeqaa ka amma kunoo biyyi nagaa dhowwaa. Ka tsinfenyaa jechuun sabboontota saba kan balleessi jedhee dhaamicha Abiyyiif dhaame. Miidiyaa biyya gubbaattidha jechuun diqaalaan Arabaa daddafee du'uu qabaa ka jedhamee dubbatama. Inni hagam tokko sabboontota Oromoo gubbaatti duulii ammaan tan jiru akka inni qindaa'e kan agarsiisu. Kaasahee Camadaa akkas jechuun caffe maaltu dhagahame karaa Harargeellee keessa waan gosa kana kadeemutu jiru kan duratti dubbattetu jira. Dookimenterii OBN gubbaattu hojjetallee dubbattee sheerii godhaa jirta murtee waan haati alangaa Itoophiyaa adda Adaanech Abeebee jettallee dhageenne jirra. Maal jetta? Dubbii gurbaan irra jeemti, jaarsa irra jeemti. San dura Daani'el Kibrat gorsaan namaan Abiy Ahmad Atlantaa dhufeeti charchii dhufee charchii kana keessatti afaan Oromoodhaatu dubbatamee nama afaan Oromoo dubbatuutu qaddasee aaree dallanee dubbate. Daani'el Kibrat ummata amantii Islaamaa qabuutu Itoophiyaa balleessuudhaaf deema. Itoophiyaa dhaali je'eeti ummata Muslima Itoophiyaadhaa guutuu arrabsee xiqqeesse. Daani'el Kibrat Oromoodha xiqqeesse. Jibbaa Oromoodhaa qaba. Daani'el Kibrat osoon yaa'iin takkalleen hin ka'in Abiy gaafa aangoo qabatu Oromoon Amaara fixuudhaaf deemti. Nafxanya nuun jedhan nuti nafxanyummaan ni boonnaan nafxanyummaan ni bulchinaan jedhee nama dhaadate. Waan kanatti illee Jawaar Mohammad gaafii gaafate waltajjii takkarratti Abiyyi wajjin Adaama ta'anii nama uummata Oromoodhaa guutuu arrabsaadhaa jiru. Nama amantii guutuu arrabsaa jiru. Nama kana maaliif ifirraan kaafnee jeetii Jawaar Mohammad gaafate. Kana Jawaar afaan fitinatti gaafii gaafate jechuudha waltajjii. Deebisaan Jawaariif deebite ani Daani'el karaaniin dabruudhaaf deemaa. Jarri kun yookaan najjeesanii informaationa jaraa isaa keessaa baasee naa fidaa itti faayidaa ittiin darbuudhaaf ta'a jeetiin warri sun cufamte. San qofaa miti. Warri akka Daani'el Kibrat akka Kaasahee Camadaa kun nama hedduudhaatu duubaadhaan jira. Abiy caasaan isaa guutumatti alaa fi keessatti beeta mangistii keessaa hanga gaditti kan jaarame warreen jibbaa Oromoo qabuu fi warreen Oromoo tana balleessuu barbaadu. Kan eegaan jibooda waan takkaan siima gabaasaa amma duran gabaafne miidiyaan hundinuu nutillee waan qabnu waan takkaan siima. Harargee keessatti torbaan dabre kana waan taadhaa ture. Hogganoota godina Harargee lameeniitii wajjin warreen ala kana garaadhaaf galle warra akka Hangaasaa Ibraahim, warra akka Abdurazaaq Gurbaa Jaarsa Abbaa Gadaa Ifinjoo, warra akka Jafar Alii warreen kun kaaniiti Harargee dhaqanii Harargee keessatti qeerroo sabboontuu arkan hunda
qabsiisaadhaa turan. Harargee keessatti namni qabame lakkoofsi hin baane. Namni kumaantamaan qabame. Namni an Oromoodhaaf hin jiru kagabbee arkame afaan Oromoodhaa dubbatu namni sabboonummaan keessa shakkamtu hundinuu mana hidhaadhaa galee jira. Fakkeenyaaf Saphaloo Kadiir namni qabsiise ifaa ifatti Hangaasaa Ibrahim. Warreen kun eega ijoollee qabanii fixaniin booda maal godhan ummata Harargeedhaa dirqamaan akkuma gaafa dargiidhaa akkuma gaafa mallas du'e dirqiidhaan sharaa dhaabanii taaziyaa teessan dirqiidhaan waliin baasanii koottaa balaaleffadhaa warra Hacaaluu ajjeese haanuufannifamuu ja'a. Warri Hacaaluu ajjeesisee fi ajjeese hogganoota Jowaar Maammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee warra OLF fi isaan kana tarkaanfii irra fudhachuu barbaanna. Isin sagalee teessan dhageessisaadhaa hogganoonni kun haanuufannifamuu ja'a janiiti ummata dirqiidhaan uleen gubbaa dhaabbatanii waan ummanni hin barbaanne akka dubbatan godhaa ture. Wanni kun as ba'uudhaaf ta'a. Meebii warra biyyaatiif miidiyaadhaan dabree jira. Riyaalitiin jirtu garuu warreen san qawweedhaan baasaniiti akka hogganoota keenya irratti ummata keenyaa walaa bahee ummataatu nu ajjeesaa jee fakkeessuudhaaf waan akkasii kana dalagan. Haasaan Abiy Ahmad alaa fi beeta mangistirraa hanga gaditti caasaan inni ijaarameen caasaa warreen Oromoo keessaas warreen dantaa fi guuttatee saba Oromoodhaa kana billeessuu barbaadu. Warra naftanyaadhaa keessaas warra jibba Oromoodhaan lafarraa qabu warra Kaasaa Cabadaadhaa kaaraan tana qeyroo mataa keessadhaa battinuwaachoo carrisuwaachoo namni miidiyaa mootummaan kafaltu gubbatti miidiyaa mootummaan qabdu gubbatti namni guddaan ol bahee nama ajjeesechuun ta duraati ati abbaa seeraa sinarra beekaa eenyu Kadiiroo nama ajjeesiin yakka miidiyaa Abiy mindaa baasuuf miidiyaa Abiy bulchu jalatti namni naftanyaadhaa tokko yeroo kalee akka duwwaa dhiiga akka galaana galaaftee achi geessite arra mataa keessa dhawiin hangam takka ummanni Oromoodhaa kun tuffatame hangam takka ummanni Oromoodhaa kun laallatame Oromoodhaa akkaan beekuu qaba. I wish wanni as gubbaa haasofni kun silaa biyya dhagamtee warri biyyaa dhaga'e I wish miidiyaalee waan akkanaa dabarsanii laayivii nuti haasofni satellite waan qabeef dabarsanii I wish garuu dhaamsi kun ummata biyyaa bira gahaadhaan jiru. Ummanni keenya hangam takka akka tuffatame if arguu dhaqa. Ummanni keenya eenyu isa jibbaa eenyu isa balleessuudhaaf deemaa if arguu dhaqa. Yeroon tun yeroo Oromummaa dandamachiisu yeroo if dandamachiisu yeroo du'arraa hafuudha. Qabu Harargee baatii fi dhiyaatu waan keessatti deemaadhaa ture waan kana caaltuu isaaniidhaatu hoggana olaantummaadhaan gubbarraa caaltuu isaaniidhaati. Ajajoota gudeetti qaba kennitee waan godhuu qaban step by step itti himtee waan kana dubarraa maaneej godhaa jirtu akkaan qabatamaan ragaa gahaa caaltuu isaaniidhaati. Kan booda dabalaatti fayyaa ta'e Kadiiroo. Ayyee. Maal goonaa falli maalii waan jedhurra haasofna maal godhuu qabna sa'a jechuun daayasporaan dhimma warri hidhamee kanaaf xiyyeeffannaa argachuuf maal godhuu qabna. Galatoomii egaa warri daayasporaa hojiin gaariin torbaan darbee kana keessa hojjetamee guyyaa ammaan kana hanga yeroo amma jiru sa'aatii amma nu haasaatti jirutti kanatti amma Ohaayoottis iddoo garaagarattis hiriirri deemaa jira jechuudha. Hiriirri kun baroota yeroo wayyaaniin biyya Turkii irraa adda godhu maaliif Oromoon bara kana du'aa caalutiin dallamee ka'ee fi Oromoon bara san ka'ee tokko miti jechuudha. Dhiigni haa caaluu dhiiga nama hedduu danfisee jechuudha. Kanaaf akkuma isin argitan Awurooppaa keessatti irra deddeebi'uun magaalota garaagaraa keessatti yookaan magaalaa guddittii keessatti amma warri lagdanii hiriira baay'ee warri barrii guyyaa kaleessaa fi guyyaa irraa ala bulanii har'as achumatti hiriirratti jiran jechuudha. Kun hundi maaliif sagaleen ilmaan Oromoodhaa jalqaba akka dhagahamuuf maaliif biyya keenya keessatti namni du'aa jira jeefamaa jira nu dhagaanii jira addunyaa guutuu nu qabdi kana amma bakka dhageettii bira dabarree jira amma isteeppiin itti aanu maalidha mootummaa Itoophiyaa akkuma wayyaanee irraa gargaarsa bajata mootummaan gamtaa Awurooppaa irraa dhaabetti
bayyata san akka isaan dhaaban dhiibbaa biyyoota magaalota garaagaraa keessatti godhamaa jiru ni mul'isa jechuudha. Maaliif mootummaa kana ibsa mootummaa biyya Jarmaniis baase ministeerri haajaalaa biyya Jarmanii mootummaa Itoophiyaadhaa mootummaa gartee yaxalaachaa gimbi farsuwaan kan inni jedhe afaan Ingiliffaatiin barreessanii kana booda walqixxummaa fi dimokiraasii nama lallabee Nobel Peace Prize fudhate amma ammoo uffata waraanaa uffatee namni kun miidiyaa irratti mul'achuun isaa baay'ee tokko nu hubachiisee jira. Kanaafuu biyyi gara waraanaan bulti yoo akka hin deemneef wanta nurraa barbaachisu hundayyuu gargaarree mootummaa kana cinaas dhaabbachaa uummatas cinaas dhaabbachaa biyyi sun akka nagaa argattuu fi ajjechaan amma deemaa jirus akka tattamatti daddafee dhaabbatu warroonni siyaasaadhaa hidhaman akka hiikaman gartee ammallee gaazexeessitoonni hidhamanis joornaalistoonni akka bahanii fi miidiyoonni cufamanii fi intarneetiin cufamuu fi sagaleen guutumaa guututti biyya Itoophiyaa keessatti sagaleen warra uummata nagaadhaa guramuun isaa baay'ee tokko nu yaachisee jira jedhee ministeera jaalaa biyya Jarmanii baase gamtaa Awurooppaa keessatti gama dhiibbaa siyaasatii fi diinagdeetiin nama olaantummaa hangafa Awurooppaa taate Jarman jechuudha. Kana malees mootummaan biyya Faransaay gaazexeessitoonni gaazexaan miidiyaan guutuun cufti biyya Awurooppaa guutuun namni kun nama Noobeelii fudhate har'a ammoo nama waraanaan deemee uummata fixaa jiru ajjechaa yeroo gaafa aggamii Jowaar godhames san hunda kaasaa seenaa Jowaar kaasaa BBCnis Washington Post miidiyoonni hedduun haasaa jiran garuu miidiyoonni garaagaraa waan garaagaraa gabaasaa jiran beektaa akka jiru wanni tokko hubatamuu qabu tokko si galee Washington Post TV New York Times nama waan sirrii ta'e gabaasan namni 200 fi wantu 300 wantu oluma deeman fooyyessaa jechuudha. Miidiyoonni gariin ammoo information kan mootummaan qaba nama mootummaan ganama kana maal jedhe namoota 3,700 moo 4,700 hidhaa to'annoo jala oolee jedhe. Miidiyoonni gariin ammoo 2,200 jedhan. Kunis akka sirraa qaba warri miidiyaa kenna. Informationa qabatama warra keessattuu akka OMN isaa ta'uuti miidiyoonni gurguddoon informationa soorsii isa orjinaala sochuu qaban jechuudha. Kanaaf nuti akka Oromoo biyya Jarmanii fi Awurooppaatti falli nuti deemaa jirru waa lama. Tokko Abiyyi qubeellaa mootummaa Isaayyaas jedhamoonni qubeellaa walii kaa'anii wal fuudhanii jiran gaa'ela uummatanii. Gamtaa Awurooppaa biratti mootummaan Isaayyaas fudhataman qabu mootummaa diktaatara jedhamee qoqqobbiin irra kaa'amee jira. Dippiloomaasii riileeshinii maallaqni saantimii kan jiru jechuudha. Kanaaf biyyi teenyas gara sitti imalaa jirti. Abiyyi qabsoo uummataa hatee qabsoo uummataa hatee mootummaa abbaa irree ta'e mootummaa waraanaan biyya bulchaa jiru akka ta'e namni 7 takka keessatti Hacaaluun ajjeefamuu fi namoonni 500 ol ajjeefamu ka ajjeeseennu shiftaa alaa dhufe miti. Mootummaa Masriiti miti. Wayyaanee miti. Rasaasa mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefaman. Isa kana sirrii beekan jechuudha. Umboolee yakkeenya kana irra illee koree Noobeelitti waan biyya keessa deemaa jiru bifa birruutiin bifa gaazexaatiin galchanii jiran. Koreen sun ammoo callisu. Gabaasa addunyaa kana hunda jala deemtee hordofte jechuudha. Har'a hiriiraan biyya alaa kana keessa godhaa jiru United Nation UNHCR'n gabaasa baase jechuudha. Kun nuuf injifannoo guddaadha. Gamtaan Awurooppaa akkasii dhageettee kun injifannoo guddaadha nuuf. Kanaaf diinagdee Awurooppaa mootummaa Abiyyiin gargaartu akka irraa dhaabdu. Isteeppii itti aanu ammoo qoqqobbiin akka mootummaa Eertiraarra ta'etti Abiyyiirra akka ta'u. Maaliif uummanni kun hanga hidhallee baanee fundamental regime change isa sirna hiddaan buqqee sirna haaraa biyya sanatti sirna walqixxummaa sirna dimokiraasii hanga diiruutti qabsoon keenya itti fufa jennee mootummoota addunyaa biratti sagalee keenya dhageessinee jira. Kanaaf dhageettii guddaa argannee jirra. Dhageettii guddaa argachuu keenya keessatti ammoo wanti na gammachiise tokko maali? Qeerroon biyyaa fi uummanni biyyaa maal nan jedha yeroo bilbilu magaalota Oromiyaadhaa hedduu bilbilaa ture. Shashamannees bilbilaa ture, Awwadaayis bilbilaa ture, Amboos bilbilaa ture, Baalee Roobee, Baalee Gindiirii fi Dalloo Mannaa. Kanneen hundi kana jallee goraana yeroo bilbilu waan si ajaa'ibu keessa uummanni sa'a 24 akka dur fiilmii gaafti xiqqoo taanee fiilmiin ilaallu garte akka yookaan DSTV kubbaa namni ilaalutti OMN jalatti huccuufnee OMN jalatti teennee gandi guutuu wal qabamnee akka magaalaatti jechuudha yeroon hiriira isin asii baata akkana ilaalaa jirra. Onnee guddaa nutti ooftanii waan takkaa dhaloota keenya keessatti agarree hin beekne nu garsiiftanii. Keessattuu Justice for Hacaaluu hashtag akka jedhu biyya Awustiraaliyaa keessatti toltuu tufafaan xayyaaraan akkasitti ka'ee hashtagin sun yeroo samiirra lookiraan deemu warri biyya keessaa argaa turan jechuudha. Kun waan hedduu onnee nutti toore. Guyyaa 2-3 ala bultanii guyyaarraa guyyatti magaalarraa magaalatti nu jettanii sagalee isin asii biyya alaatti nu gochaa jirtan daranuu hamilee kan nutti horee nulleen wareegama barbaachisu kafaluu fi qabsoo nurraa eeggamu godhuu fi gartee warroonni hooggantoonni ijaaramoota siyaasaa
miseensonni jaarmoota siyaasaa aktivistoonni kennaa yoo ta'an kennaa fi OMN gaazexeessitoonni OMN fi OMN illee akka hidharraa ba'uuf qabsoo barbaachisaa ta'e nus ni goona isinis nu jabaadhaa. Kanaafuu doorsisa mootummaan Adaanech Abeebee abbaan alangaa ammoo warra biyya alaa Caffee Rammis Sa'ad Ismaa'il Kadir Elemoo fa'aa warroota biyya alaa jirtan kana takka takkaan dhufnee gurra qabnee isin hina jettu kana hin dhagayinaa kanaafi bakka kenninaa jetti kanaafuu sodaatanii waan qabatan waan gadhiisan wallaalurraa akka ka'e akkanatti haasaa jiran jedhanii kanaaf waa tokko as biratti dubbachuu barbaada guyyaa har'aa taatee biyya Jarman keessatti taatee isinitti himuu barbaada uummanni Oromoo illee hundi keessan beeka qeerroon Oromiyaa biyya irratti dhalate biyya irratti handhuurri isaa awwaalamte biyya irratti guddate irratti ilmaan hore irratti maatii hore irraa baqatee miti biyya baqatee itti dhufe Jarmanitti sa'aatii hayyamamee fi bakka hayyamamitti jechuudha seentarii magaalaa Barliiniin beektan hundi keessan kallattii afranuu karaa wal qunnamsiisu karaa guddaa uummanni Oromoo cufe jechuudha. Poolisiin biyya Jarman hundi dabalataa guddaan dhufe jechuudha. Warri poolisii federaalaa kan magaalaa malee poolisiin federaalaa hedduu dhufe jechuudha. Bakka tanaa ka'aa hin kaanu gaafii qabna gaafiin keessan maali isinii deebisna poolisiin biyya dimokiraatii keessanaa obboleessa kiyya gaafiin keessan maali miidiyaan Jarmanii keessa jiru gurguddaan haaluu dhufu ka gaazexaa fi miidiyaan gurguddaan kana malee asiin kaanu waan fitanii nuqaa isaan kaanu jedhee uummanni dide jechuudha. Dinnaan uummanni hedduun ammoo du'aa caalu kana keessa uummanni hedduun shamarranis ni boo'u kun dallasuu miira adda addaa keessa seenu uummanni kenna waan hubataniif poolisiin biyya Jarman daarektii gaazexeessituu waajjira gaazexaa gurguddaatii fi TV biyya kanaa bilbiluudhaan hatattamatti sa'aatii tokko keessatti akka dhuftanii iddoo kanatti argamtan jedhaniini uummanni kenna akkasitti mirga isaa kabachiisatee karaa cufee jedhan. Oromiyaa miti biyya Awurooppaa Jarmanii dhufee karaa cufee gaafii gaafateef deebii argatee har'a galaa jira jechuudha gammachuudhaan. Injifannoodhaan hiriira guyyaa lama geggeesse goolabee qeerroon galaa jira jechuudha. Akkasitti miidiyaan Jarmanoota biyya Jarman keessa jiran akka Dojjabeele, Spiegel, Taakshaw, ZDF miidiyaan gurguddaan biyya kana dhufanii waraabaa turanii isiniin jechuu barbaada. Kana dhaamsa kanas akka beektanii fi qeerroon biraas onnatanii akka waan kana godhan jechuudha. Ayyee caffee gaafii dhuma si gaafadha. Gaafiin dhuma mormiina gammataa jiru hiriiree jechuun injifannoo argamsiisaa jira akka sa'aat dubbatetti. Mormiin kun akka gargari hin dhaabbanne. Mormii jechuun uummata biyya haamilchiise. Maal godhuu qabna akka kalamaffaa nu warri miidiyaa hawaasummaa gubbaatti haasofnu nu dhageettillee uumne dhiibballee uumne kana beekaaf mootummaan ammaa kan sodaatee jira. Adaanech Abeebees dhufnee isin himannaa isin hiisifnaa jettee waan isheen harka lafaandhaan argine jira. Warri miidiyaa gubbaatti haasa'u kaa kennaa kun miidiyaa hawaasummaa gubbaatti dubbatu sagalee gosa tokkootiin odeeffannoo qabatamaa odeeffannoo dhugaa gubbaatti maal jennan odeeffannoon kijibaadhaan hedduutu jira kaamma kan facaasaa jiran. Nam dhageetti qaba dhageetti dhabsiisuuf. Dubbii gosa tokkoo ajandaa gosa tokkoo miidiyaan Habashaa cuftu isaat jetta Itiyoo 360 jetta Waaltaa Faana ETV amma OBN illee dabalate Deutsche Welle VOA BBC cuftu afaan gosa tokkoo haasaa yoo Oromoon tareenya jedhan torbaan sun cuftu Oromoon tareenya yoo Oromoon sinfenya jedhan Oromoon sinfenya የህዝብ እልቂት ወረን ጉያ ጩፍትኑ ጎስተኮ የዘር ማጥፋት የኦሮሞ ይመታዋው ጀዋሪ ተሰር ጎስም ተጉድበታል ኦኤምን ዘጋው አቁም ተጉድበታል ሳጋሌኒ አክቲቪስቶት ኦሮሞ ኩን አክጀቹን ዋልቶፍቱፊ ጋራጀቹን ተቆጣ ክዱፍቱ ማል ጎዱ ቀምና ዋን ከን ሳጋሌ ወለት ፍዳ ኡሙ ጉባተቹን ከን ዱበነ ከርማን ቤትና ፈያደ فيادي سعادتي سي خديرو فيادي درا انجفنو قال موجب تخان بچور بادا انجفنو مانتنا ركچادا جبلو خنا وان تكوني قدانو برغاري ابي نوبل بيس برايز اركچونسا akka miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaa yeroo hundaa hojii sarratti deeffatan nu gargaara. Sangubbaadhaan uummanni keenya ka diyaasporaadhaa osoo hifannin jiin osoo dadhabnin jiin ka'anii torbaan tokko ala bulanii ala oolanii addunyaa guuturraa falmachuun kun maal godhe dippiloomaasii Abiy Ahmed addunyaadhaa wajjin qabu guututti muree jechuudha. Ameerikarraa Abiy sumuunii takkan argatu.
Awuroopparraa sumuunii takka argachuudhaaf hin jiraatu. Abiy nama Nobel Peace Prize fuudhee baatii 6 keessatti uummata irratti duula banee uummata waliin fixaadhaa jiru. Kana miidiyaan addunyaa laalu jira, mootummoonni addunyaadhaa ifatti laalu jiran. Kuni waan guddaa nu gargaara. Hiriirri ala kanaa bahu jirru bu'aa guddaa buusaadhaa jira. Abiy eenyu arraan tana mootummoonni addunyaadhaa dhaabbonni addunyaadhaa gurguddoon itti yaaddoon. Abiy nama 2019 Nobel Peace Prize arkate nagaya buusuudhaan nama nagayaa ta'uudhaan addunyaan badhaaf. Beekuun hedduu wanni ala kanaa godhu jirru dhugaa dubbachuudhaaf uummata keenyaa hamilee ta'uu qofaa miti. Uummata keenyaaf dhibbatti akka warri ala jirus warra biyya keessaatti wajjin jiru wajjin yeroo isaa kennee beelawee dheebotee biyya kana amma hedduu o'u Ameerikaa hedduu dha'u namni oowwa keessa guyyaa guutuu dhaabbatee oowwa keessa halkan guutuu buluun kuni wareega dhugaadhaati. Qeeroon biyyaa tawaan kan dhageessu akka gaariitti gochuu qaban. Kuni injifannoo fidee dhibbatti injifannoo bareedduu fide. Takara biraatiin wanni godhuu qabnu yaanni furmaataa kan jette uummatni nuti uummata amata 150 gabroon. Uummata yeroo lamarra sadi injifannoo dhiiga keenyaan finnee maayyirra guu finishing line gubbaa geenyu injifannoon sun norkaa baati. Gaafa TPLF biyya qabattu silaantis carraa biyya qabachuudhaa qabaachaadhaa ture. Uummanni keenya dammaqina ni qaba. Guututtee dammaquu baatu. Garuu carraa sun norkaa baati. Dheengadda 2018 nuutu OPDO amanee gantuu amanee osoo oromummaa isaan beeyne dhaqee itti kennee finishing line gubbatti dhiiga qeeroo sanyaa dhabnee arraas gabrummaa nafxanyaa jalatti kufu. Arra wanni godhuu qabna. Alaa fi keessaayis namni keenya namni oromummaa dandamachiisuu barbaadu qabsoo dhaabbattuu qabsoo arra gabbanii iyyanii manatti hin deebin qabsoo addan cinne qabsoo du'a yookaanis jiruudhaa godhuudhaaf uummanni Oromoodhaa alaa fi keessaa if qopheessuudha qaba. Akka keessatti waan takka gochuu qaba. TPLF ama 27 nu bittee taankii xayyaara dachii fi samiidhaan qeeroo harka duwwatti duultee garuu uummanni galaanaa gubbaan facee warri kalee nu dhaadachaa ture abbaa Isaayyee faan irra awwaalamaniiti maqalee keessa dhokatee taa jiran. Abiy Ahmad ka waraana harkaan qabne, ka humna hin qabne, ka dippiloomaasiin addunyaa wajjiin aangoo qabatee amal lamatti citte, kan miidiyaan addunyaadhaa hundi itti duulaadhaa jiru, kan uummanni Oromoodhaa harki dhibbat wajjin hin jirre, kan sabaa fi sablammoonni biyya san keessa jiru Abiy Ahmad hin amanne. Abiy humna laaftuudha lubbuudhaaf baaragee rifatee huccuu waraanaa as kaatee uummata so'achuudhaaf deema. Achi keessatti wanni gartu dadhabbii inni qabu garta. Akka humna hin qabne, akka tabaroo hin qabne, akka uummatarraa abdii hin qabne garta. So uummanni keenya yeroo qabsoo godhu keessatti wanni sammuu qabachuu qabu Abiy duubni isaa duwwaadha. Humna hin qabu, tabaroo hin qabu, uummata kana dura dhaabbachuu hin danda'u. Diktaatoroonni መንግስቱ ኃይለማርያም አንድ ጥይትና አንድ ጠመንጃ አስቀር እንዋጋለን እንጂ አናውላ ሰግርበረት አንድ ጠመንጃና አንድ ጥይት ቶርባን ኢትያኑ ሁቴቲ ዚምባብዌ ገኑ እንጀን ለገይሳ ዲክታተሮኒ ዳደቹን ኒ አጀና ኒ ፈንድፍናን ኩኒ ኖርማሊ ገሩ Abiy is different. Abiy is empty. Abiy got nothing. If duuba waan takkallee hin qabu kanaafi waraana Eertiraadhaa yaammatee if eegaadhaa jira. Uummanni keenya ija tuffiidhaatiin laalee fincila torbaan tokkootii yooni karaa cufanii karaa finfinnee san cufan osoo namatti hin buune osoo waa takkallee hin tuyne Abiy Ahmad goggogee ifiif deemuudhaaf ta'a. Injifannoo ifitti himaadhaa akka moo'atan yeroo gabaabdutti akka TPLF osoo hin taane akka moo'atan beekuudhaa wajjin uummanni Oromoodhaa alaa fi keessaa qabsoo tana finiinsee jabeessuudha qabaa jeetiin dhama. Fayyadaa. Ayyee isin lachuu ulfaadha. Dubbii aktivistoonni Oromoo ka miidiyaa hawaasummaa gubbaa dubbatan sagalee tokkoon akkamiin dubbatan waan jedhu guyyaa biraatiif bulfannee bal'inaan haasofnaa isin lachuun irra hin tuqne.
Adaanech Abeebee haati alangaa waan jette irratti akkuma yaadii kennaa sadeen wal fakkaatu dubbii karaa balleessuu fi alagaa Oromoo miidheerra nafxanya irraa qabanii dubbii Oromootti deebisanii siyaasaaf oolfachuu barbaadanii warra Oromoo ka hidhaman akka isaan hidhaa hin baane godhuu waan yaadame Adaanech diraamaan ishiin hojjette diraamaa akka malee dadhabaati. Odoo barreeffamee kennameef sullee sirriitti dubbisuu hin dandeenye. Adaanech gaafa Hacaaluun ajjeefamee dhuftee Hacaaluun goota abbaan fedhe kaayes ijjeesee itti gaafatamummaa jalaa hin baawwattee dubbattee gaafa sani dhiira lamaa fi dubartii tokko qabnee jirraa jettee dubbattee yoo san yaadattan taate. Adaanechi dubbatee kana jechuun poolis koomishiniin federaalilleen ka Oromiyaalleen Dooche Velellee VOAllee gubbaatti dubbatan. Har'a ammoo nam dhiiraa sadii jedhame. Warri dhiira sadeen kunuu jechuun maqaa yoo dubbatanii ka Hacaaluu rasaasan rukutee jedhamu. Xilaahuun waamii nama jedhamu Adaanech Abeebee iskiriptii maqaalee sirriitti hin dubbifanne maqaalee sadii afur wallaalte. Xilaayyee yaamii jette jalqaba. Achiin dubatti Xilaahuun waamii jette. Achiin dubatti yaamiif waamin irra warra rukutaa ture. Hin sirreeffanne warri garii ammoo warri lamaan gadafanii footoo warra hin garsiifne Abdii Alamaayyootii fi Kabbada Gammachuu warri jedhaman footollee hin qaban irratti hin hojjetamne diraamaan irratti hin hojjetamne diraamaan warra nyaatamee jira. Irratti hin hojjetamne odoo hin taane sagantaa kana eegi qopheessuu jalqabaa dhufee gurbaani Abdii Alamaayyoo jedhamu kunini nama yuunivarsiitii Jimmaa irraa eebbifame injiineraanii. Gurbaan kun maqaan isaa ka dhugaayyuu Abdii Alamaayyoo odoo hin taane Abdii Amanteeti jettee ijoolleenis waliin baratte miseensa siyaasaa kamuu keessa hin jiru nama sabboonaa beekamee Abiyyi Qeequlleen hagasu hirmaannaa siyaasaa hin qabu maquma isaa sirriitti hin barreessine namni ganda san jiraatu qabame Abdii Amantee malee Abdii Alamaayyootii miti. Eenyummaa isaa qulqulleeffachuu waan dadhabaniif suura warrallee gad hin dhiisin jedhanii dubbachaa jiranii diraamaan warri hojjechuu fi carraaqe hin taane hin taahullee kana jenna ka har'aa asumatti nu haga'uuti. Caffeeraamis Sa'aad Yuusuf isin lachuu galatooma daawwattoota kennallee hedduu ulfaadha jedhanii asii yoo fixne maal jettan dhiiroo. Fayyaadee Hadiiroo ati ulfaadhuu galatoomii yeroo gar qabaannee sagantaa bireedduu dhagoonee sagantaa itti aanu hopfuulii walitti deebinaa sila arraadhaas bicha oolu ture yeroo tunu dhiphate fayyaadee ati galatoome. Ayya haa taatu ayya Sa'aad asillee hedduu galatoome. Of cufta jirta Sa'aad sagalee kan keban. Bane. Bane hin dhagahu? Yaa hin dhagahu. Amni dhagahu. Isin lachuu baay'ee tokkodha galatoomaa hordoftoonni keenya ilmaan Oromoodha akkuma gaafiidhuma kanarratti Kadiiroo Elemoo dhaabe miidiyaaleen warra nafxanyaa kan mootummaas kan miti mootummaas kan mootummoonni biyya alaas dhaabaniif ka keessaa ka alallee kan ofii dhaabbatanii hundu kalaamata kan dubbata. Noo warra hayyoottan kennaa fi aktivistoonni rogeeyyiin haa ta'uuti miidiyoonni kenna. Bifa kamiin akkasii sanitti isaan hojjechuu fi odeeffannoo akka tokko irratti yeroo tokkotti dhiibbaa godhuu dandeenya kan jedhu irratti kan bal'inaan yeroo biraa sagantaa kolmarin nutanna ta'a sagantaa kennaa kaarraa aganaaf waan nuuf feettanii asirra goolabneefis yeroo waan nurraa deemee jiruuf baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa jiraadhaa Oromiyaan ni bilisoomti injifannoon kan uummata Oromootii fi kan qeerroo Oromooti jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a namni cuftu nagaatti.